Pricing current pricing eessa turte naannoo kana ture. Bakki inni itti baay'ee limitii kaaye bakka kanadha. Pricing deemaa dhufee hogguu zoonii kana seene asirraati baay'ee ni seensisaafi jechuudha. Orderii gosa sadiitu jira jechuudha. Inni dura market order jennaani, inni lammaffaa limit order, inni sadaffaa immoo stop order jennaan. Market order ka jennuun pricing bakkuma inni jiru sanitti dheenee baay'ee kagoonu. Pricing bakkuma inni jiru sanitti dheenee seel kan nuti jennuutu market order jennee fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf pricing bifa kanaan akkana deemaa dhufee naannoo kana yoo jiraateef asumarratti baay'ee je'ee yoo kan hin seenu ta'eef market order jenna jechuudha. Yoo immoo pricing ol deemee naannoo kana ga'ee bakkuma kanarratti seel ja'a kan hin jiru ta'e immoo isa akkasiitiin immoo market order jenna jechuudha. Kanaafuu market order jechuun yeruma sanitti biti yookaan immoo bakkuma pointiin yookaan pricing jirtu sanitti seel godhe yookaan bakkuma sanitti baay'ee godhe jechuudha jechuudha. Inni kaan immoo limit order yookaan immoo pending order ka jennuun immoo buy limitii fi sell limitii qaba. Buy limit jechuun pricing deemee bakka an barbaade bira gaafa naa dhaqu buy naa godhi. Sell limitiin immoo pricing deemee bakka an barbaadu gaafa dhaqu sell naa taasisi akka jechuudha. Inni kun egaa maalirratti hundaa'a? Reversal trading irratti hundaa'a jechuudha. Asitti inni stop order jedhuun kun immoo buy stop fi sell stop qaba jechuudha. Buy stop fi sell stop jechuun pricing deemee bakka an barbaade sanarra gaafa dhufu continuation isaa trade naa godhi. Kanaafuu continuation buy naa godhi. Inni seelii kun immoo pricing gad deemee bakka nama barbaade gaafa dhufu continuation isaa sell naa godhi jennee kan ittiin adda baafnutu stop order jennee lafa keenya jechuudha. Isaan kana fakkeenyaan diteelii isaa ilaallu jechuudha asitti. Fakkeenyaaf asitti buy limit order kan nuti jennu maalidha? Akkuma reefu isin himuuf yaalii godhee pricing fakkeenyaaf naannoo kanatti support level hin jiraate bifa kanaatiin akkana deemee gaafa inni pricing bakka kana dhufu asirratti buy naa seeniiti stop loss jala kaayee take profit immoo gubbaa kaayee bifa kanaatiin buy naa seeni inni jennuun maal jennaani buy limit jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf pricing current pricing eessa turte naannoo kana ture. Bakki inni itti buy limitii kaayee bakka kanadha. Pricing deemaa dhufee hogguu zoonii kana seene asirraati buy ni seensisaafi jechuudha. Sell limit kan nuti jennu immoo pricing fakkeenyaaf naannoo kanatti resistaansii uumee jala kana akkana deemaa dhufee pricing gaafa bakka kana dhufu sell naa godhi jetteen stop loss kana gubbaa keessee take profit kana gatii kana keessee bifa kanaatiin akkanatti haalli ittiin sell position seenu hogguu kaa'uu barbaadu sell limit jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf immoo asirratti pricing bakka kana ture gaafa deemaa dhufee zoonii kana seenu bakka kanatti sell godhee fi kanaafuu akkasii kanaan maal jennaani sell limit order jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni buy stop jennuun immoo akkuma reefu isinitti hime fakkeenyaaf pricing naannoo kanatti resistance zoonii qabaatee yoo jala kana deemee dhufee bakka kana break godhu ta'e bakka inni break godhe kanatti continuation buy naa godhu jennee kan keenyu taate isa akkasiitiin buy stop jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf pricing naannoo kana ture gaafa pricing deemaa dhufee zoonii kana ga'u buy godhate jennaaniin asirratti buy si naqeetuma pricing yoo ol deemee karaa ati yaaddu sana si deeme profit akka argatu si taasisa jechuudha. Sell stop jechuun immoo pricing bakka kanatti fakkeenyaaf support zoonii tokko jiraate support zoonii kana yoo break godhee akka gaggutu taate asirratti seelii naa seensisi jettee kan orderii kaatudha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo pricing as ture naannoo kana immoo maatu ture jennee fakkeenyaaf support zoonii ture pricing haala kanaan deemee bakka kana break goonaan naannoo kanarratti seelii naa seensisi jennee break outidhaan continuation yeroonii fi nuti itti trade goonuutu trade bifa akkasii kanaan maal jennaani sell stop jennaani jechuudha. Kanaafuu maarketii keessatti market order jira, limit order jira, san booda immoo stop order kan jennutu jira jechuudha. Isaanowwan kana egaa chaartii keessatti joonii fi sniper entry kan barbaannu taate fakkeenyaaf pricing bakka biraatti xiinxalli gaggeessinee pricing deemee bakka nuti barbaannu sun qofarra godha kan nu bituu barbaannuuf pending order yookaan immoo limit order fayyadamna jechuudha. Yeroo takka immoo nuti chaartii teenya bira jiraachuu dhiifnee bakka biraa waan jirruuf jecha pricing yoo break out selii yookaan immoo break out baay'ee kan hubannu ta'e bakka sanatti akka inni itti nuuf fufsiisee trend continuation nu kan barbaannu taate immoo stop order yookaan immoo buy stop fi sell stop kana fayyadamuu akka dandeenyu kan nutti himudha jechuudha.